Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaa barnoota keenya har'aa irratti mata dureen irratti barannu jabaan Waaqa kan jedhudha. Jecha kana fayyadamuudhaan waa'ee Waaqayyoo kan ibsu Oromoodha. Haasaa isaa keessatti jabaan Waaqa jechi jedhu irra deddeebi'ameetu ibsama. Jecha kana duraan dursee kanan dhaga'ee harmee kiyyarraayi. Harmeen koo Xuruu Tulluun yommuu hojiin itti baay'atee gola keessaa baaddistu qofaa ishee ta'uun ishee waan nama raruuf yeroo baay'ee hojiillee ishee qarqaaruu baadhu waliin ta'uun koo ishee gammachiisa jedhee waan yaaduuf ishee waliinan galgaleeffadhayyu. Egaa ammuma waari'aa dhufu irriibni natti dhufee too gaafa agartu gurbaa kayitii galii rafii kutaa ciisichaatti naan jetti. Haala kana egaa fedhiin kiyya bakka lamatti hirama. Akkan hin turre irriibni natti hammaateera. Akkan ammoo dhiisee hin deemne qofaa isheet gola keessaa baaddisaa jirti. Yaadonni kanneen lamaan na rakkisanillee irriibni kiyya waan natti ulfaateef itti dhiisee deemuudhaaf yoo nan jedhu jecha tokko yeroo hunda nan darbadhaaf. Jabaadhuun jedhaan. Jabaadhu yoo nan jedhuun jabaan Waaqa naan jetti. Gadi ba'ee akka kiyya bira soo nan deemu yookaan immoo hawaasa Oromoo biraatiinis yoo nan wal qunnamu jabaadhu gaafa jettuun jabaan Waaqa siin jedha. Egaa jabaan Waaqa jechuun kun maal jechuudha? Inni hunda danda'a jechuudha. Jabinni isaa, humni isaa hundaa ol kan ta'edha jechuudha. Namni jabaachuu danda'a. Humna qabaachuu danda'a. Humna wayiitiin hojiiwwan hedduu hojjechuu danda'a. Humni namaa garuu kan Waaqarraa isaaf laatamedha malee kan ofii isaatiin namni itti humna qabeessa ta'uu danda'u akka hin jirre humni namni qabu derivative akka ta'e yookaan immoo kennaadhaan Waaqayyoorraa kan isaaf laatame akka ta'e jecha agarsiisudha. Jabaadhu gaafa jedhamu lakki namni jabaa miti jabaanii Waaqa kan jedhu bifa agarsiisuun jabaan Waaqa deebiin jedhu kan laatamu. Egaa Oromoon Waaqayyoon hunda danda'uusaa ibsuudhaaf jecha jabaan Waaqa jedhu qofa miti kan inni fayyadamu. Kanuma haala agarsiisuun fedha bulloos jedheetu Waaqa isaanii ibsa. Fedha bulloo jechuun waan fedhe kan raawwatu, waan fedhe kan hojjetu, waan fedhe kan galmaan geessisuu danda'u jechuudha. Kanaaf aadaa isaa keessatti hawaasni kun hunda danda'uu, jabina, cimina, aanga'ummaa Waaqayyoo jechoota adda addaatiin karaa adda addaatiin ni ibsataa jechuudha. Oromoon Waaqa isaatiin tokkicha qixxee dhibbaa, tokkicha maqaa dhibbaas jedheetoo ni waammata. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoobsaan tokko ta'uu danda'a. Hojiin isaa garuu kan dhibbi hojjetu, kan kitilli hojjetu, kan biiliyoonni, miiliyoonni, tiriliyoonni fi daangaa lakkoobsaatti ol humna qabaachuu isaa sadarkaa agarsiisuu danda'uun tokkicha qixxee dhibbaa jedheetu Oromoon waa'ee hunda danda'uu, waa'ee jabina, cimina Waaqayyoo ibsa. Egaa lakkoobsa dhibba maaliidhaaf filate yoo jennu dhibbi lakkoobsa gonka ta'e jedhamee waan hubatamuuf hawaasa kana biratti jechuudha. Kanaaf Waaqas gonkummaa isaa, hunda danda'uun isaa kan sharafamu, kan hiramu otoo hin ta'in sadarkaa gonka ta'een Waaqayyoon hunda danda'uu isaa agarsiisuudhaaf tokkicha maqaa dhibbaa, tokkicha qixxee dhibbaa jedheetoo Waaqa isaa ni waammataa, Waaqa isaa ni moggaasa. Kana qofaa miti kabajamtoota maatii Waaqayyoo. Akka Afrikaattis gaafa ilaallu, hawaasa Kuush kanas gaafa ilaallu, Waaqni isaa olaanaa, hunda danda'aa, jabaa ta'uusaa bifa agarsiisuun Waaqa isaa akka waammatu barreeffamoonni tokko tokko ni eeru. Fakkeenyaaf joornalii Afrikaan Philosophy in Itoophiyaa jedhu kan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 maxxanfame gaafa ilaaltan Waaqa isaa hawaasni Afrikaa the high God jedheetu akka moggaasee fi maqaa kanaan Waaqa isaa akka inni waamu wantoonni agarsiisani ni jiru jechuudha. Egaa Oromoon Waaqallee yoo kadhatu jabaa ta'uusaa bifa agarsiisuun akkana jedhaan hinduutu jedhaan Waaqa isaatiin yaa Waaqa jedhaan ati hinduutu hunda danda'uusaati. Kana dhaabar mana kiristaanaa keenyattis
icciti foon uffachuu waaqayyo raajii kan isa taasisu kan hin duune du'ee jedhu bar hayyoonni kan hin dhibamne dhibamee kan daangaa hin qabne waan foon uffateef daanga'ee jira kan rakkoon isa bira hin jirre waan foon uffatee gidirfame rakkatee jira yoo jedhan waaqayyoon kan hin duune du'ee jira jedhu kanaaf hunda danda'uu isaa bifa agarsiisuun ammoo inni du'e du'aa ka'ee jira kanaaf oromoonis waa'ee waaqaa yoo ibsu hin dulloomtu jedhan hin dulloomtu hin hunda danda'aadha kaa jabaadha kaa jabaa dullumni bira hin geenye jabaa dullumni isa bira itti siqne hin beeloftu jedhaan inni an beela'u miti nuun fooniin waan beelofnuuf inni ni beelaa jennee too yaadee dogoggorreerra inni jabaadha inni dhabsuun qabu inni beelan qabu hin baatu hin beeloftu jedheetu hin dheebottu jedhaan dukkanaaf dungoo hin baattu nuyi dukkana ofirraa ittisuudhaaf bara keenyatti yookaan ibsaa ibsanna ta'a yookaan immoo dungoo qabanna ta'a gooftaan garuu dukkanni isa daangessu waan hin jirreef innu ifa bara baraa waan ta'eef dukkanaaf dungoon baattuu jedhaan aduun immoo naguma jettee dibaabee sin qabattu nuun amma aduun baranaa maali bonni baranaa maali jechuu dandeenya dibaabee qabachuu dandeenya muka jalatti odaa jalatti qabbana jalatti aduu kana dabarfachuu dandeenya waaqayyoon garuu aduun natti baay'atee hoo'i natti baay'atee na gube jedheetoo isaaf dibaabee hin baatu roobaan biqilchitaa situu hunda danda'a jechuudha aduudhaan gogsitaa isuma biqilchisan ammoo deebisee gogsa isuma jiidhaa godhe san ammoo deebisee gogsa namaaf dabarsitaa nama hiyyeessa ta'e suuressa akka ta'u gadi aanaa kan ta'e olaanaa akka ta'u isa salphate akka inni kabajamu kan taasisuu danda'u waaqayyo akka ta'e yoo ibsu namaaf dabarsitaa jedha dhiiga mucaa gootaa gadaamessa haadhaa keessa dhiiga jiru mucaa gootee nama gootee akka inni dachii kanarratti deddeebi'u taasiftadha kanaaf dhiiga mucaa gootaa hiika dhugaa gootaa duudaa dubbiftaa kan hin dubbanne kan afaan hin hiikan kan afaanota sirnaan qixeeffateetoo mijeeffatee gurmeeffateetoo jechoota qopheeffatee haasa'uu hin dandeenye akka inni haasa'u akka inni dubbatu gootaa qallaa furdiftaa yaa waaqsitu caalaa jabaadha jechaan jira ammas gaa jabina isaati agarsiisa kunillee kan garaan fittaalaa yaa waaqsitu caalaa kan garaan fittaalaa kan garaan kee adii qulqulluu taliila jechuun isaati jabaas taatu ammoo taliila humnas qabaattu ammoo taliila qarruudha ammoo qulqulluudha qulqullinni isaa fi jabinni isaa bar kan waliin deeman ta'uu isaa nutti agarsiisaa jechuudha ruudaa irra teessaa samii irra teessaa akkuma kitaabni qulqulluu samiin teessoo isaati dachiin ammoo iddoo lukti isaa qubatudha jedhu samii irra teessa ruudaa irra teessaa afaan saba hundaa walitti dhageessaa hunduma dhaga'uu danda'a waaqni tokkichi kuni jechuudha hundum addunyaa hunda al tokkoon dhaggeeffachuu afaan qofa miti waan isaa yaadan hunda beekuudhaaf aangoo kan qabudha waaqayyoon jabaadha yoo jennu sadarkaa kanatti sadarkaa humnaa ol hubannoo keenya ol beekumsa keenya ol ta'een kan nuti hubachuu qabnu jechuudha mammaaksota adda addaas jechama adda addaas ammoo kan waaqayyoon jabaa ta'uu isaa agarsiisan haasaa Oromoo keessatti ni argan fakkeenyaaf Oromoon ganama ba'aniif waaqa harkaan ba'anii jedha maaliif inni jabaadha kaa waan dursitaniif waan abboroodhaan baataniif waaqa jalaa ba'uun hin danda'amu waaqni bakka adabuu barbaadutti ni adaba bakka badhaasuu barbaadutti ni badhaasaa hagafeetan qophooftan akka namaatti hagafeetan shira xaxxan akka namaatti hagafeetan maallaqa hedduu kuuftan akka namaatti hagafeenu akka namaatti beekumsa adda addaa horanneetoo itti qophoofnu waaqa jalaa ba'uun garuu hin danda'amu inni beekumsaa fi ogummaa addunyaa kanaati olii inni saayinsii nuti itti abdannu maallaqa nuti itti abdannu aangoo nuti itti abdannu qophii nuti itti abdannu riisarchii nuyi barreessinu argannoo nuti argannu ol waan ta'eefi ganama ba'aniif waaqa harkaan ba'anii jedha rakkoowwan bara saayinsiin furuu hin dandeenye hedduutu jira bar rakkoowwan teknooloojiin furuu hin dandeenye hedduutu jira bar ganama ba'aniif waaqa harkaan ba'anii meeshaaleen waraanaa hedduun humna ta'uu danda'u malee amma fakkeenyaaf mootummoota humna qabaniif nagaa buusuu garuu hin dandeenye waliigaltee fiduu garuu hin dandeenye araara fiduu garuu hin dandeenye kanaaf ganama ba'aniif
qophaa'aniidhaaf waan adda addaa godhaniidhaaf waaqa harkaan ba'an inni waaqa jabaa waan ta'eefidha. Inni biroo kan waaqni uwwise hin daaru kan waaqa abdate hin dhabu jedha Oromoon. Kan waaqni uwwise hin daaru takka waaqni isinitti uwwisnaan nan daara jettanii yaadda'inaa. Inni waaqa jabaa waan ta'eef akka hin daarretti nama uffisa. Akka uffanni namarraa dhumnetti nama uffisa. Akka kan uffanne hin moofofnetti nama uffisa. Keessa darbee kan waaqa abdate ammoo hin dhabu. Inni waaqa jabaadha ka. Haala cinqisiisaa kam keessayyuu taanee waaqa akkamitti akka abdachuu qabnu agarsiisa. Dhuguma waaqni jira namoonni jedhan baratti baay'atanitti. Dhuguma waaqni otoo jiraatee maaliif nu dagatere maaf kana nuuf hin raawwannere baratti jedhamaa jirutti dhugumatti kan waaqayyootti abdate hin dhabuu nuun jechaa jira jechabni Oromoo jechuudha. Yaa tolchaa waa hundaa yaa baalchaa waa hundaa jedhaan inni waa hunda tolchuu danda'a. Kan waa hunda mijeesse isadha. Kan samii utubaa malee dhaabe isadha. Kan dachii dhiisaa malee diriirse isadha. Kan dhiiga daa'ima godheetoo nuu laatu isadha. Kan du'e kan kaasu isadha. Kan jiru kan ajjeesu isadha. Kan beeksu isadha. Kan nu sooromsu isadha. Kanaaf yaa tolchaa waa hundaa yaa balchaa waa hundaa jedheetu Oromoon waa'ee waaqayyoo ibsa. Kun hundi waaqayyoon jabaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Ajjeesoo, kaasoo, beeksoo, badhaasoos ni jedha. Waaqichi ni ajjeesa. Yoo barbaade immoo akkuma Laazaar kaase wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti bu'uura ibsameen isa du'e immoo du'aa ni kaasa. Laazaar qofa miti. Fiidhuma isaatiif iyyuu fedhii isaatiin foonii fi lubbuun isaa akka dababaan godheera. Fedhii isaatiin immoo guyyaa sadaffaatti du'a aangoo isaatiin mo'atee ka'ee jira. Yoo barbaade ni deegsa. Yoo barbaade ni badhaasa. Innoo waaqa jabaadha. Akka aadaatti gaa waaqayyoon jabaadha jedheetoo hawaasni keenya sabni Oromoo akkanatti ni hubata yoo ta'e kitaabni qulqulluu ammoo waa'ee waaqa jabaa kana maal jedhaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Birqabaan ilaalla waan ta'eef jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Daa'imti nu dhalateera. Ilmi dhiiraas nuuf kennameera. Maqaan isaas raajii gorsaa waaqa jabaa jedhama. Isa hayyaala amlaak jennu sana jechuudha. Maqaan isaas waaqa jabaa jedhama. Abbaa bara baraa hoogganaa nageenyaa jedhama. Galanni fi ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan waaqa jabaa kanatti akka bullu nuuf hayyame. Kan isaaf akka jilbeeffannu nuuf hayyame. Kan irreen isaa hin laafne. Kan humni isaa hin dhumne. Kan abdiin isarratti qabnu hin coollagne. Waaqa jabaa jedhama. Waaqni dhalate gooftaan Yesuus Kiristoos jedheetu Isaayyaas raajii isaa irratti dubbata. Kanaaf akka kitaaba qulqulluuttis inni dhalate, inni foon uffate, inni du'ee du'a mo'atee tokkee, inni waaqa jabaadha. Faarfannoo 61 yookaan 62 lakkoofsa 11-12 irratti maal jedhaa? Waaqayyoon al tokko dubbate jedha. Anis kana qofan dhaga'ee jedha qulqullichi Daawit. Waaqayyoon al tokko dubbate, anis kana qofan dhaga'ee. Maal yoo jettaniin humni kan waaqaati jedha. Galanni fi ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Humni kan waaqaati. Humni kamiyyuu yoo dulloomu agarreerra, yoo dhumu agarreerra, yoo dadhabu agarreerra, yoo laamshawu agarreerra. Kan ol jedhe hundi yoo gadi jedhu agarreerra. Kan ol ba'e hundi yoo gadi bu'u agarreerra. Humni inni gonka ta'e bara baraan kan hin jijjiiramne gannaa bona birraa irratti arfaasa irratti jettanii guyyaa halkan jettanii addaan qooduu otoo hin dandeenye waqtiilee fi baroota hunda humni qaxxaamuruu danda'u humna uumaa keenya waaqa keenya gooftaa Yesuus Kiristoositi. Ammas galanni isaaf haa ta'u. Daawit gaa dhaga'ee kan inni jedhu humni kan waaqaati jedheeti ati tokkoon tokkoof akka hojii isaatti adabbii isaa laattaafii jedha. Innoo abbaa humnaati kaa, innoo waaqa jabaadha kaa. Kanaaf hundumtuu akka hojii isaatti kan adabbiis ta'e badhaasa isarraa argatudha malee abbaa humnaa ta'eetoo kan itti fufu bara baraaf ka adeemuu danda'u akka hin jirre nutti agarsiisaa jechuudha. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irrattis maal jedhaa? Yoo kadhattan akkana jedhaa kadhadhaa jedheetoo gooftaan Yesuus Kiristoos bu'uura nu barsiiseen dhumarra gaafa geenyu akkana akka jennu nutti hima. Mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan ameen jennee kadhanna miti. Kanaaf humni kan isaa ta'uusaa kadhannaa keenya yeroo hundaarratti iyyuu kaasuu akka qabnu. Mootummaan kan isaa ta'uusaa galanni kan isaa ta'uusaa
yeroo hundayyuu kaasuu akka qabnu bifa nu agarsiisuun yoo kadhattan akkana jedhaa kadhadhaa jedheetu nutti himee jira. Kanaaf mootummoonni hedduun jiraachuu danda'u, mootiin moototaa garuu Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Humni hedduun jiraachuu danda'a addunyaa kanarraa, humna hundayyuu kan caalu garuu Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Aangoowwanni hedduun jiraachuu danda'u dachii kanarraa, aanga'oota hedduu kan caalu Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf gaa humnis, galannis, mootummaanis kan keeti jedhaatu kadhadhaa jedheetu Gooftaan Yesuus Kiristoos nutti himee jechuudha.